raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna diimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Bakkuma jirtanii fi jiraattanii sagantaa keenya hordofaa jirtan cufatti nagaan keenya isinaa ga'u hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu attam jirtu. Oromoon cabee Oromiyaan kunuunfattoota Impaayera Itiyoophiyaan dhuunfatamuu hordofuun nagaa fi sabatiinsi Oromoof Oromiyaa irraa kunuunfattoota mootota Habashaan godaamsifamuun ifa galeessa. Nus arra Oromoof Oromiyaan goolama keessa jiraatu oduma beeknu Oromootu nagaa jaallata, nagaatu kan waaqaatiif nagaa isan fuuna. Ammallee yooyaa kan nagaa isan fuudhee fi turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata onkoloolessa bultii 19 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis daafii ongeen dhalcheen nama horiin Oromoo kibba Oromiyaa godina Booranaa fi godina Gujii Ba'aa keessaa raataa takkaa'u obbaa jiraatu irratti marii Oromticha kibba Oromiyaa godina Gujii Ba'aa tokkoliin tolfannee fi haala hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloo mudataa jiru irratti odeessa Oromticha Walloo tokkorraa argannee fi marii bal'aa tolfannitu sagantaa kana keessatti isaniif dhiyaata. Ammas anaa dhufu saniin jechaatuman dhimma ongee kibba Oromiyaa mudatee fi qabxiilee akka irratti turtii Oromticha kibba Oromiyaa konyaa Gujii Ba'aa waliin tolfanne isaniif dhiyeessuun saganticha saaqannaa dhiyaadha. Ganna sadan kana kibba Oromiyaa keessumaa godina Gujii Ba'aa kun haala amtuutu harkaa qaba ture. Waan beelaatu jira, waan lolaatu jira. Yeroo hedduu iyyanne namni jalaa dhaggeeffamee mataa turtanii. Ammoo akkuma lafa Booranaa laf Gujii garaagaraa kana keessatti ongeen buutee loon dhumee horiin obbee namnillee raataa jiru. Gama keessan kunittillee haalli kun haala jajjabduu jedhu. Ammoo keessan ka adda godhu isin ganna afran kanallee waan hamtuutu harkaa isin qaba. Ammallee bonni itti darame ammoo waan gamu sunii namuu dubbataan jiru dhageenya. Mee waan kana Oromoo himi maal keessa jirtan abbo? Dhugaa wanna kam dubbattuu cufaane namni barumsi qabne naannoon Oromiyaan qabdi. Dalleenni xaafiin garaagaraa haa namni baratee namni babarreessee wa dubbisuu dandeenye namni waan kayyaaluu hin dandeenye jiraate beektan miidhama namni wallaachi garbummaa ta'eetiniidha. Kanaafuu nama rakkoo cimaan harkanu qabu ganna firan kanaafi sadarkaa lubbuu namaa, lubbuu hawaasaa, sadarkaa hidhaa, sadarkaa beelaa, sadarkaa gargaarsaa, nyaata addunyaa dhabuu, kakaraan irra hidhamuu, katamaan barumsa dhabuu, kakaraa konkolaataa dhabuu, alaf tokko hadurii bitanii jiran keessa godaananii hawaasichi naannoo sun jiru diinaa shaneedhaa jedhanii ollaa garganda sagalii ka namni 2 olii ganda tokko keessatti argamu. Fakkeenyaatti ganda halluu, ganda dangaggooftuu, ganda malka gubaa, ganda dibbee, ganda dhafaydii, ganda bulbul, ganda boobaa, ganda sagalitti, ganda aanaa gumeen lalloo jiranirraa kafattotee golbee jiran jira. Warri sunin reebama hama jira. Damdirreetiin warri dirree warri gadaa kun mootummaa wal ta'ee karaa nurra kutee garri warra ollaa keenya akka ollaaf guddaa folee jenniran garri folee jina. Harmaan bishaan tokko, harmaan shaayii tokko, wanni ilmaanii gartee silaa gartutti asirra fuutiin nani hadee garriin isan balleessinaa jechuu jiru Booran. Booran Oromoodhaan hangafa Oromooti. Gadaan bulaan warri liibaniitii warri jala bullaban. Warri sun warri tarkaantuu irra fuudhee gam tokko namni balleessaa jiru gam dirreeti warri dirreeti. Har'allee borillee kaleellee alla guyyaa kanallee iyyannoo beekan warmayyan gargaarsu
kara warra deebisanii biyyi Booranaa kan ta'e dangam gargaarsila maqaa seenaan inni addunyaan qaqqabsiisa jenna kara warra deebisanii warri kunuunsu jireechu yeroo Oromoo malka gubaatan wasattara warra Booranaa ijoollee Booranaa teessisee olla Booranaa saamee olla Booranaa waan addeeni guree hundatti gurguratee waajjilla gurgure kunini rakko Booranii gambiree diinu rangee mootummaa waltee abbaan gadaa waan gadaa hojjechu alatti hojii mootummaa keessee dhiibbanuu rangee ijjeessa jiru waan taatee gam Booranaalleen akka ijjeessaaf reebichinni nurra dhaabu sadarkaa addunyaatti akka iyyannoon nu dhaqqabdu isan gaafan kan kabira ammoo gargaarsi taraadoo gargaarsi fayyaa namaa gargaarsi barumsa mani barumsa sagali jira mani barumsa sagal kan jiru cufa ijoolleen gandi sagali fudhatte baratti qabdan fudhatte baratti dhabdee baddee harmi xiiftii yookiin barumsawwan barumsaatiin dhufteeni gaariidha nageelloo isiin dhufteeni cufayyuu marsanii hidhee jiran maatiin isaanii achitteen gargaarsa immoo nyaata addunyaa hooraadhaan nageella Booranaa fulaan godina manni sirreessaa godina fulaa sanatti hooraadhaan durii fulaa hooraa magaatiin guddaa jira duri kunii eeggannoo deemu jiru amma achi buusanii warra godinaatiif warri aanaa qoodachuu jiran buqqa'oo sadanii waan isaan buqqisin beennu maatiin isaanii dhufun waliin jiraachuu jirti amma achitti namichi tokko guraagee jira namichi guraagee kun gaafa ana gunee eeggannoo dhaaban kun toraas ta'ee achi qubatee taabee birrii irra fudhata amma midhaan magaaziin tokko yoo isaan dhufanii soor tokko banii taphaata haga midhaan marti midhaan kaaniin ga'in birrii firra murratanii inni nageenya jedhanii inni nageenyaa fi taraadoo gargaarsa addunyaa waan wal qabsiisu hin beeknu karaa namaatiin namni beelaan dhuma jira karaa ammoo fayyaatiin fayyaan waraana bilisummaa Oromoo yoon kayyoon uumatiin liiban gandi sagali duwwaa yoon hin jiru beeksichi guddaa jira dhukkuba guddaa jira kufaa jira waraansa jira waan akkasii jira warri gandi sagal kan gulbiliiban kee jiru yoo gargaarsa rabbiitiif waraana bilisummaa Oromoo hin ta'in ogeeyyii isaanii hin ta'in rakkoo cimaa jira rakkoo guddaa jira addunyaan nu beeku qabdi buufati addunyaa buufati bulbulja jira immoo buufati guddaan argataa federaal irraa naannoo irraa argatu eegii oomii arganne hin beeknu magaalaa nageellee buufati dhuunfaa kiliinikii dhuunfaa irra gurguramaa jira gara duriitii akkas Oromummaa taatu waliin qabna ammoo addatti boorantitti isini booranni dirreelleen booranni liibanilleen waliin qabdani ammoo ka dhageenyu booranni liiban jiru kun shanee obbo yoo fedhee yookaan shanee gaafatu gargaarsaa jedhanii waan akka sooshaal miidiyaa kan gartee waan akka feesbuukii fi waan adda addaa kana irratti nama qoruutti argine isii sila booranummaan kunuu adda addaa oromummaan kunuu adda addaa oromoon yoo oriin irraa obbo sila oromoon akka oromootti oromoo guutuu dirmatuu malee moo sila gammi sun shanee gammi kaan jedhanii addaan qodanii sila uummata kana obbaasuu qabanii. Sabgarboome haasaa oduun sun dhugee sabgarboomeetti sabii tokko yoo garboome garbummaa saree goota akkas taaphatta malee eessa kutaa qabnaa yoo garbummaa waliin qabnaa malee eenyu dirisoome eenyu maali ta'ee ammaali maali kaddaan qoodamne shaneen maali taatee khayran sunini afaan namu warra garboomee suni kun afaan warra garboomee. Ammoo afaan warra garboomee yoo ta'u malee kunoo garre gaamma gargaarsi hawaasa Oromoo godina Gujii ba'aa kunoo gara liiban kana qubatu gargaarsa homaatu ga'aan jirra arra miti gargaarsi kun silaa gannaa furan kana keessa yoo ga'u malee hawaasa kana walumaan quba qabna hawaasi kun gannaa afur guutuu lola keessa jira hawaasi kun gannaa afur guutuu oomaa dalagataan turre osoo hongeen dhufe horiin irraan obbaale beela keessa ture silaa dirmatamuu fi malee kanaaf waan kana kaase abbo. Dhugaa gargaarsi addunyaati kafayyaa akkasii addunyaarra dhufaa daa'immanii akkasii kafayyaa haadholee akkasii irra dhufa biyyaalarra dhufa seefneettiin akkasii cufa warruma qoodachuu jira warrummaan akkasitti maatiin isaa jirtu waliin jirti jechuu barbaada warri akkasitti akka keenya bulchooti caasaan ganda kan bira deeman waraan poolisii waliin baqatanii nageellee Booranaa galanii maatiin isaanii waliin jiru shan jecha turan diinacha turan ammoo isaan maqaa buqqa'oo isaatiin maatii isaanii kan waliin jirullee waliin sagalee fudhachuu jira jechuu kun amma masasab garboomeeti kan irra wanni si deebisu barbaada kan naffakaati. Ayyee abbo amma taate amma gaa ka dabarte ka dhuftu akka qabannuuti amma gargaarsi maqaa Booranaatiin maqaa hongeetiin guuramaa jiru jirra biyya alaalleen biyya keessaallee saniifuu namni Oromoo namni waan sanatti aangoo qabu namni maqaa isaatiin akkaawuntiin badamee jiru hawaasa Oromoo ka ardaa liiban qubatu kana ka ganna afuriifuu lolli itti banamtee lola keessa jiru kan hongeenuu harkaa qabde kana akkuma hawaasa Oromoo
kadhibiitti akka dirmatuuf ati maal dhaamtaaf? Wanni an dhaamuu fi nu akkuma reefu ati naansite waggaa afuri rakkoo cimaa, rakkoo beelaatii fi rakkoo karaa fayyaa, karaa mana barumsaa amma akkuma reefu isin jedhan mana barumsaa markudha ilama ifa maasiillee tuqullee nattola manneen akka malkaa hoolaa, malkaa arooyyee, haddibbeen caffaddii, malka gubaa haree feedahaa man 12 man 12 mana barumsi biyyitti tokko keessatti barumsi gis tokko jalqaba barumsa jalqabuutiin jirru addunyaan nu beekuu qabdi. Gam fayyaatiin addunyaan nu beekuu qabdi, nu birmachuu qabdi. Gama beelaatiin kiiloo 25 birri 1,100 bituu jira. Horii argata bakkituu jirti. Gara kaanii mootummaan gaafa kennaa miti, warri nu bulchinuu miti, diinaa shanee saba Oromooti. Warri Oromoof qabsaa'e malee diin biraatiin maqaan nu kenna jiran maqassu waan ta'eef akka addunyaatti akka biyyittis akka immoo saba Oromoo ka biyyitti gargaaruuf tabuufiiti yaaduu danda'u kallattuun maraanu karaa cufaanuyyuu karaa fayyaalleen karaa beelaalleen gargaar nu warra ardaliiban du'aa jirraa uummati Oromoo ka biyyi keessa jirtan ka biyya ala jirtan cufayyuu sabi Oromoo akka nuuf birmatu isaan gaafan doonee jirran nama arrabii qabamee dubbachuu hin dandeen lubbuuteen kennine dubbachuu jirra jiraafuma keessallee iddoon waan taateef borillee kun waan hin oolleef biyya sanii du'an nama jirtu waan ta'eef du'aa jirra waan ta'eef amni qabnu akka nu birmattu addunyaan nu birmattee gargaar addunyaan lakko miidiyaa biyya alaa cufa akka nu dhaqqabsiisan dhaamadhaa jedhan yaa tokko narraa fedhi ko yaadi tokko callaan Hayyeetti daran. warra amma Meksikoodhanii dirjitiin jalatti walitti hidhamee jiran miti. Dirjitiin sun as dhufee ganda bulbulii irratti buuyyoo maal isaan gargaaraa horii laalatee buuyyoo nu gargaaran buuyyoo 200 furushkaa 200 furushkaan tokko birrii 300 300 taa'in gara 300 wardeemtu birrii 300 dhufe jechuudha. Warra simmintoo bitata aana gumee dalloo bulchoota aana gumee dallootiifi bulchootiin kan birooti gandaa sanii ganda golbakuu wal ta'anii gurguratanii horiin boronaan dhumuu jira. Furushkaan warra nageellee bisatee nyaachuu jira. Akkaan ta'anii warra gadhiisanii warra fula waraanii jiru moona waraana amma garaafessaa hamma aana gumee aana liban keessisu ganda simmintoo gubbachiisu kan nama nyaata waraabe maqaa Oromoo kan nama nyaatu. Artisti dirjidaan dhaananii buuyyoo irra jiisanii buuyyoo isaan gurguratan. Buuyyoon kun 200 taate kan kun 300 ta'e waan nama dhiisi marra horiitu yaa gurguratanii nyaachuu deemaa jira waan taateef sadarkaa warri saba Oromoo ardaliibanitti itti ilaaluu jiru. Dubbi jajjabduu waan taateef kan kanallee kallattii biraallee nu hordofaa. Buuyyoo furushkaa kaanii kunnoo simmintootti konkolaataa irraa jessanii achi ammoo fuudhanii kaabinoonnummaan gurgurataa jiran kaan horii ofiif oolfataa jiran Oromtichi tokko kana durallee natti mee jira. Silaatii waan suni warra inni joo yookaan warra nama gargaaran warra silaa bilaashaan bilisaan namaa kennantu fidee mootummaan achitti irraa qabate. Warri akkuma gargaarsin iyyuu waan gar namaa cufuuti waan horiillee buuyyoon achiin bulbulii banii jiran gadi hin dabar haayoo isaanii waan ta'eef jechuu akka saaf namillee waliin dhumu bigalaan adeemsaan erga akkana biyyitti addunyaa saba Oromoo kafula garagara jiru kan nama gargaaruu danda'u adeemsaan nama gargaaruu danda'u ta'uutiin nama gargaaruu danda'u akka warra liibanitti doone jirra. Oromoon akka gadaa Booranaa hatta hanga Oromoollee kumanne jirra nu duulchisan waasisaa jira waraan isaallee nurraa dhaabuuti gargaarsaallee hanu gargaaruuti godin tokko haa uumni qabu haa dureeyyii qabu haa hojii heeraaf seera abba gadaa dhiisee waraan nutti bobbaasee maatii isaa kaliiban jedhamuu jiru waan ta'eef nurraa dhaabu waraan sunillee akka addunyaallee nu beeksisa. Kan amma dhageessan kun gara kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aatti bilbiluudhaan balaa ongeen dhalcheen lubbuun namaa fi horiin hawaasa Oromoo kibba Oromiyaa konyaa Gujii ba'aa fi godina Booranaadhaa raataa takkaa'u obba'aa jiraatu irratti odeessa abbaa Oromoo kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aa irraa argannee fi akka Oromootti ammoo hawaasni Oromoo konyaa Gujii ba'aadhaa keessa jiraatu gannoottan afran darban kana keessa haala amtuu garaagaraa akka keessummeessaa turee fi yeroo garaagaraatti illee hawaasa Oromoo bal'aa akka keessaaf kaalaatti illee wawwaate gargaarsa argachaa kan hin turre
ammas taanaan hawaasni Oromoo keessaaf alaadha. Hawaasni Oromoo kibba Oromiyaa konyaa Gujii Baadhaas akkuma kan konyaa Booranaadha. Haala amtuu keessa akka jiru hongeen konyaa Booranaa mudatee jiru konyaa Gujii Baas mudatee akka jiru addatti ammoo hawaasni Oromoo konyaa Gujii Ba'aa keessa jiraatu isaan shanee takkaa'u deeggartoota shaneetti jedhamuudhaan gannoottan afran darban kana hidhattoota mootummaa kuneeffataa impaayera Itiyoophiyaan nama horiin warraa obba'aa akkuma ture. Arralleen obba'aa waan jiruuf hawaasni Oromoo kana qalbiitti qabatuudhaan waan danda'e hundumaan hawaasa kana tumsuu akka qabu irratti kan abbaan Oromoo dhaammatee nusisan dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluudhaan hidhaa fi gidirfamni hawaasa Oromoo Walloo irratti kan jabaatee jiraatu kan hidhamee jirullee dararaa mana hidhaa keessatti mudataa jiruun mana hidhaa keessatti qalbii dhabaa takkaa'u maraataa jiraachuu lolli loltoota mootummaa Koloneel Abiy takkaa'u PP fi warra TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufuudhaan warri TPLF lafa Amaaraa akkasumas konyaa Walloollee seenuu isaaniiti kan Oromtichi kun dubbatu. Yaada guutuu Oromtichi Walloo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf qoode muuziqaa ce'umsaa kana burisiniif dhiyeessina. Ammas turtiin keessan hagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Dhiyeenya kana kan dhaga'amu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloo akkasuma hawaasa Oromoo keessaa jajjaboon mana hidhaatti guuramaa jiru jedhu kan hidhamanii ba'anillee akka jiranidha. Dabalataan hawaasa Oromoo Walloo kana keessaa garimmoo saniitu waraana bilisummaa Oromoo bodaqaa barbaadaa jedhanii aarsaan taanee fi uummata morsiifateef qotee bulu kaffalsiisaa jiru jedhu. Mee jalqaba waa hidhaaf gidirfamaa irraa nuu ka'i maaltu jira gamas? Godina Walloo keessatti nama baay'eetu qabamee dararaa guddaan irra gahee miidhama guddaa takkan arginu kan amma godina kana bulchu maqaan Oromoo tahee uummata Oromoodha. Akkamallee nafti isaanii horsiisaadha, harka ciraadha. Hagaruu hin darban gara irratti hojjetaa jiranii kabahees ijoolleen hamma jahaarraa qaaman jiru jireenyuma ni bahan malee dararaa hamatu deemaa jira. Dararaa hama shanee qallabdanii shanee wajjin jirtanii maallaqaan geeddartanii kun nama itti guurtan jedhanii maatii guddaa dawaa caffaa kan jedhamu kan ishee keessatti kan argamu bakkeen dhoksaadhaan nama itti guranii uummata Oromoo dararaa guddaa irraan gahutti jiran uummanni Oromoo Walloo waan kan arginu irra gahe kana biraan waraanni muka jiru gaalatti geessitanii reetti geessitanii nyaachisutti jirtanii jedhanii obboleessa guuranii nadhoolee haadha ilmaanii guuranii qabbanaaf wanni keessatti hunduu walqixa reebaniituma dararaa guddaa waan kan arganiitu godina Walloo irratti deemaa jira. Amma namni mana hidhaa kan daawaa caffaa kana keessatti argamu agam tokko ta'a kabee illeen agam tokko ta'a. Ka amma harka isaaniiti taa'ee uummanni warri sirbideekota warra ji'a lamachi keessa taa'ee maaliin taa'amani ho'aaragaatti fuudhaadha ho'aa federaalatti kennaa jedhamee uummanni biyyarraa immoo manduggoon sheekolii ka'ee iyyoonsaan guddannaan nama jaha gadhiisanii masootii isaanii barbaaddeessiisuu kennaa achitti hafee nama ani beeku nama 18 beeka kan obboleetti kee muka jiraa jedhanii jaarsa soddaa taatan jedhanii haadholii isintu bakka beeka jedhanii nadha wajjin ijoollee xixiqqoo kan ulaa durarra baatee beektu hidhaan amma dawaa caffaa jedhamu waan takkaan argintu jira. Maraata achi keessatti qaama ofii irraanfatee maqaa Oromummaatiin dhaabbatee udaan shifilkaan ofirratti filqaa'utu jira. Achi keessatti waan takkaan arginan argee dawaa caffaa kan jedhamu san keessatti jaalate. Gama tokkoon egaa kallattumaan nyaaphi yeroo akkasittiin Oromoo Walloo miidhaa jirutti kaabinootummaan kun uummata Oromoo Walloo kan horsiifatee bulaa keessumaa tikfatee bulaa kana moosaniitu shanee adamsaa jedhanii humnaanis immoo itti bobbaasanii waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa kana duulchisaa jiru jedhu. Kana keessattis immoo miidhamnilleen warruma wallaalaan dhaqe kanallee mudatu waraanni bilisummaa Oromoolleen isin hawaasaan isin lollu jedhanii warra kana gorsuutti jalaa deemuutti miidhaan qaqqaballee jira jedhu. Mee hawaasni kun attamiin moofamee qaama isaa kana loluudhaaf ba'ee waan sanirraa waan gabaabaa nuu hime. Dhugaadhaa jaalatullah ganda gandarraa nama 15 walitti fuudhaniiti qawwee duraan qabu hootii qabaatee silaa shajamu haarawa kanatti jijjiiraniiti deemaadhaa jarri kunii fi juntaan tokko ta'ee biyya keenya balleessuuf deema uwwa'uu suniin godhu irratti bobba'anii dhugaadhaa irratti bobba'anii jiranii
nama nama beeku kanumti ganda kanarraa deeme amma nama sadii ganda tokko keessa nama deeme kan inni kun mi'a facaasee mukatti kunu saba ofiitti deemanii amma kadumaa jiru isaanii ofumaa dhumutti jiran kun ammoo akkaan dhagahutti achuma dabalamee harka kennaa jira yan kaleessa keerraa waan biraatti deemaa jira saba ofii kana irratti deemanii isaan salphina mudate malee karaa sanin milkaa'inan qaban milkaa'inni isaan itti jiran sabicha biyya keessatti jiru yerootii kana guuranii haadholii dubartii ganda keessaa guuranii reebichaati rukuttaa jajjabaa deemu kana sun haala nu gabbiisaa jira inni irratti deemu kun milkaa'an jiru maafi mataa ofii balleessaa jiranii dubbiin bakka duraan jirtu amma salphinni kanuma isaaniiti jechi dhugaadhaa bobbaanis dhugaadhaa itti milkaa'uutti hin jiranii salphina biyya. Ayyeegaa milishoonni horsiifatee bulaa qotee bulaan Oromoo wallaalaan deemu kun waan guddoo kanarraa baratuu qabaa dhaabna kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaawuna Bulee Horaattillee akkasuma osoo oboon ofirraa kanatu jaarsummallee itti erganii nurraa dhaabbadhaa osoo jedhanii didanii itti deemanii oboo haadhicha dhaqanii gara nama 10 bakka tokko dhumee warra kaan ammoo oboon maddaa xixiqqoo madeessee fuudhee bira yaalaa jira kaaba Oromiyaa walloottis kanatu ta'aadha jira gama biraatiin warri TPLF fi humnoonni koloneel Abiyyi jabaatanii warri TPLF wallootti fulla'uudhaaf deemuu jedhu guyyaa lamaan kana keessa waan dhagaamu mee waan sanarraa maal nu himta? Dhugaadha nuti hedduu quba qabnaa hedduu arguutti jirraa gaddaa kaleessa har'a warri mootummaa fi warri amma aangoo qabna jiru tokkolleen karaa daseedhaa ayi gara baateedhaa kombolcharraa edda wal guuree baqataa ture darbee isheen askeeda baqataa turte kan amma egaa daree baqataa jira makkaraasaan Oraalii miidhamni har'a darbaa ture baqataa ture ayitti hanjamu dasee nama daseeti fi waaldaa as darbanii kana irratti amma kun miini guddaan dhufaa jira baaterraan cifraan as darbee karaa amma daandii armarraa baatee karaa wanneerra deemu qabatuudhaaf har'a gallaba kana waggaa odeeffannoo ijoollee gara geenyu harka isaanii galitti jira deebiin isaa suddatti fi kombolcha gara keenya fuulla'uudhaaf biyya keenya seenanii jiraniif isaa fi ifatti baqattuu bira geessinoo ala ta'aa jira. Ayyee bareedaa gaa TPLF lafasii keessaa baaftee amma lafa namaatti tarkaanfattee lafa namaa keessatti haatee warra kana ari'aadha jirti jabina warra kanaa fi hawaasni isaanii dammaqiinsa qabaatuudha ammallee hidhannoo qabaatuudha dabalataan gana 27 mootummaa turanii dinagdeedhaan ijaarsaan meeshaa waraanaan of tumsaniidha jiran ammoo hawaasni Oromoo guddeessi kunis yoo waliin ka'e yeroo gabaabaa keessatti ilmaan koloneeffattootaadhaa kana guutuutti Oromiyaa keessaa buqqisee baasee biyya isaa Oromiyaa dhuunfatuu danda'a abdiin jedhus numa jira waan kana irratti tarii waan nu gorsitu yoo qabaatte dabalataan waan ani isin gaafatin waan Oromoon dhaga'uu qabaa jettullee yoo jiraate itti nu dabalta. Argaala kiyyaa wanni asirratti dabalu odeeffannoon har'aa fi kaleessa deemaa jiru ginta bilcharratti haasanii isii qofarratti deemutti hin jiru karaa warra baabbatiin asiin jala kanarraan gara itti fuullahu kanarratti waraanni lolaa jiru kan bookkutaa jiru alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabataniiti lolaa jiranii jirti jedhan amma odeeffannoo kana deemutti jira warra mootummaadha. Tole nuti asiinis ta'ee galma gahuuf deemutti jirti ani dhaamsin ani qabu uummata Oromoo waliigalaati. Daraan amma ilmaan Oromoo irratti gahutti jiru wallo irratti gara maajatee sanarratti fi ofii haamee fuullate bakka Oromoo hin geenye maajatee kan jedhamu xiyyaanisanii meeqa Oromoo irraa kan sabaatu ibidda irra deemanii itti naqanii fi shanee fi uummata Oromoo irra jirtu kunoo kana godhaa jeeti qophaa'aa jira. Nurratti waan biraa yaalii godhu har'aa jecha kana dhaga'aniiti rifatanii uummanni Oromoo haga oom walirratti ilaalla haga oom rafna. Dhiina akka ilkaan beeratti hollatutti jiru ofii hir'isutti jiru maaliif taa'ee walirratti ilaalina yaa ilmaan Oromoo yeroon amma bakka jirtu hunduu lafaa ka'ii waan qabdu fudhuu gadi bahii lubbuun gaafa rabbiin ni bareegamta jandiin qarratti hin ooltu akka waan kana injifannee harka keenyatti garfannee inni lamata ho'aata beekatan irratti hin bilisoominii lafaa kaayaa uummata Oromoodha. Dhaamsa kiyya kun dhaamsa kiyya haala jirtu humna keetii fi beekuma keetii fi qabeenya keetiin bira dhaabbadhu uummata Oromoo kan biyya kee jirtu walii qoqqoodinii tokkummaadhaan waan hin oolle ilmi ji'a sagalefaa keenee dhalatuuf deemaa dhalatee boodaaf hin salphatinii lafaa ka'iitu diin ofirraa bokkuti yaa ilmaan Oromoo bakka jirtan mara jechaadha kanan dhaamu jaalatii.
Kan maayisarratti san dhageessifne kun gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluudhaan hidhaaf gidirfama hawaasa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloo mudataa jiru. Addatti immoo milishoonni kaaba Oromiyaa konyaa Walloodhaa sobamuudhaan takkaa'uu humnaan dhiibamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo wooboo adamsuudhaaf ba'anii wooboonis gorsee ijibbaannaan tarkaanfii irratti fudhataa jiraatu. Gama tokkoon mootummaan Koloneel Abiyyi hawaasa Oromoo Wallootti kanuma isa keessaa dhalatan milishoota bobbaasee wooboof hawaasa Oromoo adamsiisaa. Gama biraan humna naannoo Amaaraadhaa hawaasa Oromoo Wallootti bobbaasuudhaan ajjeesisaa fi hiisisaa jiraatudha kan Oromtichi kun dubbateenus isan dhageessifne. Akka waliigalaatti ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aatti bilbiluudhaan ongeen wal qabatee haala hawaasa Oromoo gamasii mudataa jiru. Addatti hawaasni Oromoo kibba Oromiyaa konyaa Gujii ba'aadhaa gannoottan afran darban kana keessa bifa hamaadhaan hidhattoota mootummaa shiftaa PPtiin obbaafamaa